Yesuus Kiristoos yoo kawanna jettu taate yoo inni waaqa jetteen Yesuus Kiristoos nama ka jedhe bar anaa miti Yesuus tu jedhe mataa isaati jedha ani nama akkasii jedha. Dabalataan mee waa sigaa nama ta'e raka biyya lafarratti nama ta'e namuma ta'e lafarratti amma jiraatetti nama. Waaqatu nama ta'a. Nama nuuf ta'e nu fayyisuudhaaf waaqayyoo fi nu walitti araarsuudhaaf gara biyya lafaatti. Waaqni si tayyib si fayyisuudhaaf akkuma jette haa ta'u si fayyisuudhaaf jecha waaqni nama. Nama nuudhise malee amma karaan jireenyi isa malee akka hin jirre yoo haadhatti namantu ta'e atiyyuu jireenya hin qabdu karaa jireenyaati Yesuus. Yeroo takkame si haa fayyisu rakkoon qabuuti si fayyisuudhaaf jecha waaqni nama ta'e. Ala namaatiif eeyyee silaa hundumti keenya inni seexana faana bara baraan gubanna jechuudha. Waaqatu nama ta'e. Gaaffii kanarra maa deddeebitaati? Ilma waaqayyo ilma isaa nuuf waaqatu nama ta'e yeroo takka waaqatu nama ta'e eenaan jedhi yookaan miti naan jedhe. Sagalichatu foon uffate. Foon uffate wete jettu maal jechuudha? Foon uffate maal sagalichi akkami foon uffata sagalee waan mul'atu miti foon ammoo lafee irratti uffifama malee foon lafee irratti uffifamaa bar. Yesuus Kiristoos lafee qaba bara akkuma kiyya. Lafee isaatiin caccabsanii iyyuu bar macaafa keessatti. Namuma ta'e namum guutuu ta'e biyya lafaa kanarratti dinqii garaagaraa. Foon uffateen jedheen foon akkamitti uffata foon ka uffatu lafeedha malee foon sagalee irratti hin uffifamu. Sagaleen bar waan mul'atuudha miti sagalee wanni jedhamu waan uffatu miti foon ka uffate sagalee lafeedha. Lafee boodaan ammoo lafee walitti qabamu morgaa hiddaa uumama kanneen Yesuus ammoo lafee ni qaba. Lafee irratti uffifame malee foonii sagalee irratti miti dabalataan an kasiin jedhe irratti deebi'a. Sagalicha waaqatu iyyuu nama ta'e si fayyise miti naan jedhe. Waaqatu nama ta'e anaaf jecha anaaf dhala namaatiif jecha gara nama ta'e waaqayyo abbaa fi ilma walitti araarse. Waaqayyoo fi dhala namaa walitti araarse. Jennata keessaa waaqayyo lama jiraasa. Firdi isaanii fudhatanii jennata keessaa ba'anii kan turani nuti karaa Kiristoosiin amma jireenyatti deebineerra. Karaan jireenya dhugaan isa malee akka hin jirre. Ati dura waaqayyo nama hin ta'u nan jenne duratti. Ni beektaa ati karaa gara abbaatti geessu isa malee gonkumaa akka hin jirre ni amantaa. Itti deebine sasani. Ati amma duratti wete dubbattu waaqni nama hin ta'u nan hin jenne ati afaan kan keetiin. Yesuus nama ta'e ka. Yesuus nama ta'e maal re'anii sanin beeka nama akka inni ta'e nama akka inni ta'e ani hin beekan illee. Nama akka kophee akka keetii miti bara. Amma biyya lafarra turetti malee akka keenya nama miti. La wanni macaafa keessatti inni qulqulleessus warri qulqulleeffamanis kanuma abbaa tokkooti jedha. Rabbiin macaafa keessatti abbaa waan hundumaa jedhama. Sigalee abbaa waan hundumaa jedha. Abbaa waan hundumaa wete jedhama macaafa keessatti abbaa waan hundumaatiif waaqayyo waan hundumaatu tokkicha jedha. Abbaan fi waaqayyo waan hundumaa tokkicha. Kiristoos sagalichi foon uffachuu isaa jedha bar mata dureen humti isaatu. Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture. Sagalichi waaqayyo bira ture. Sagalichi ofii isaayyuu waaqayyo ture. Inni kun jalqabuma jalqabee waaqayyo bira ture. Waan hundinuus sumaan ta'e waan ta'e keessaa isa malee kan ta'e tokko illee hin jiru. Jireenyi isa keessa ture. Jireenyichi ifa namootaa ture jedha. Kanaafuu ati Yesuus sagaleedha jettee amantaa? Sagalichi dukkana keessatti ni ibsa. Dukkanichi immoo. Yaa Rabbii kiyya mucayyoo. Mee mucayyoo keenya Rabbii. Dukkanichi immoo sabira ga'uu hin danda'u. Ati maa dhaloota karaarraa barreessita dhugaa Rabbiin kun sirraan eegamu. Beekaa akkana goota. Dhugaadha dhugaa. Yeroo takka muutii qabadhu khalaas. Dhugaan kun haa gaafatu. Okay. Awwal. Dubbadha eenyu. Gaafadha. Galatoom carraa waan naa kenniteefi. Jecha tokko jechoota jettee fi deebiitti kenneeni fakkeenyaaf ati kan jettee deebiitti kennu mina miti gaafii kan keetis seeni dhugaa gaafii kan keetis seeni gaafii kan keetis seeni qatti godhiti eega gaafiidhaaf carraa si kenne akka amantaa keetti ayyee sin gaafadha akka amantaa keetti kadhannaa kan kadhatamuu fi kadhannaa kan deebisu eenyudha? Rabbii tokkicha. Allah qofa dha miti? Isa qofa. Allah qofadha. Kan maqaa isaatiin bismillah itti ati kadhattu kan kadhannaa sana si deebisu Rabbi tokkicha qofadha jechuudha. Hirriidhaa deebii kee jaalladheen jira. Achiin Yesuus Kiristoos kuni
maqaa kootiin kadhadhu nan raawwadhaa jedhee jira. Iddoo kanatti Ati waan macaafa nan gaafatini nagaami ati fayyaan kan kee. Maqaa Yesuus Kiristoos. Waan macaafa kan kee nan gaafatin islaamummaarra na gaafadhu. Ani musliimaati musliim. No, akka amantaa keetti. Waa'ee amantaa koo si gaafataan jiru. Waa'ee amantaa koo si gaafanne. Waa'ee amantii kan kee nan gaafatiniiti. Kan kadhatamu islaamummaarra na gaafadhu. Kadhannaa sanas deebisu. Obboleessa waa'ee isin jedhee baranis. Anis koo islaamummaarraa si gaafadhe kan kadhatamu Allaadha, kan kadhannaa sana raawwatus Allaadha itteetti. Kan maqaa isaatiin kadhattu Allaadha, kan kadhannaa sana raawwatu Allaadha itteetti. Yesuus Kiristoos immoo maal akka jedhe sitti muufidha. Dhagee. Maal godhu Yesuus innatti himta na gaafadhu goobaz. Nagaame ati. Dubbisu. Gaafii amantii kan kee barsiisu san dhiisi. Ana gaafadhus deebi'e. Obboleessa koo si gaaffii naa deebiste miti irratti nan dubbadha kaa. Sila koo gaaffii gaafattee namni gaaffii deebisan irratti hin dubbanne. Lakki irratti dubbachuudhaaf miti gaaffii gaafadhu. Islaamummaarra gaaffii gaafadhu. Ana gaafadhu. Kun kan rasiibaniitiin jedhe islaamummaa gaafadhu. Takka islaamummaarraa si gaaffee kadhannaa kee kan deebisu kanatti kadhattu Allaadha na jettee kadhannaa sanas kan deebisu Allaadheetti. Yesuus Kiristoos kun immoo sila dubbattee taate Waaqayyo hin dhalatu, Waaqayyo akkasiin godhu jechaa jirtamti. Dhuguma akka macaafa keenyaattis ta'e akka macaafa keetti kadhannaa kan dhaga'u Rabbi qofadha. Kadhannaa sana kan raawwatu Rabbi qofadha. Yesuus Kiristoos kun immoo afaan isaatiin maal jedha beektaa? Waanuma tokko isin maqaa kootiin yoo kadhattan ani nan raawwadhaa jedha. Iddoo kanatti kan kadhannaa kee dhaga'u kanatti maqaa isaatiin kadhattu Allah erga ta'e kan kadhannaa sana raawwatu Allah erga ta'e Yesuus Kiristoos ani maalidha jechaa jira. Akkasiin jedhu. Yesuus yoo ofiitti yoo kadhachaatiin bude halkan guutuu Rabbiin kadhachaa bude jedha macaafa keessatti. Kan ammoo bakka waan gaafattan afaan Oromootu akkasitti dogongoree akkasitti hiike malee yeroo takka sii baasa. Ingiliffa isaa baasa. Yeroo baay'ee Ingiliffa sii baasa. Sii baasame. King Jamesiin sii baaseetiin sitti mul'isa. Anu siin baasateena. Network wannaa kan kee sagalee kan keetu jeequ jira beektaa? 14 irratti jira. 14 irratti. Arguu jirtaasaa? Yoo isin na gaafattan jedha malee waan kamiyyuu isin na gaafattan jedha maqaa kiyyaan gaafattan jedha malee sigalee maqaa kiyyaa yoo gaafattan jedha malee inni na kadhattan hin jedhu. Kadhachuun ammoo kan ta'uuf inni achi gasiisee yeroo takka hin dhaggeeffadhu. Eenyutu hojjetee? Anatu hojjetaa jedha. Waan tokko yoo maqaa kiyyaan maaliif waan akkasii goota awwal? Nafaan haasofte taanaa waan isin na gaafattan ani hojjedhaa jedha. Miti? Kamaal sitti maa jira miti waan isin na gaafattan kamiyyuu waan akkana nu godhe yoo jettanii na gaafattanii. Baatii kee dubbisi. Mul'atu ittiin jiru isaa sitti mul'atu goobazii koo. If you shall ask anything in my name, ati maqaa Allaatiin dha wanta hunda kan gaafattu maqaa kootii yoo kadhattanii ani nan raawwadha hin jenne. Kadhachuudhaa miti kun Yesuus akkas hin jenne qoy. Sii hiikaate ammoo kana. Isuma kana akka ati wanna jettuuf ati kaleessa illee kan maratti muka karaatiin turte yeroo takka na eegi. Yeroo takka na eegi. Achumatti bakkuma san irraa si deebise bakka biraa yuusiif hin naqu. Maqaa kootii waan tokko yoo as arguu jirtaa miti isaa ani nan godhaa jedhe yoo kadhattan ani nan godhaa jedheetiin dubbata. Afaan Ingiliffaati yoo bakka tana laalteetiin jette arguu jirta bakka kana arguu jirtaa miti isaa yoo gaafattan jedheetiin dubbata afaan Ingiliffaa irratti jechuudha. Gaafachuudha. Dabalataan mee King James makana yoo wannaa kana boqonnaa makana irratti lakkoofsa 16 yoo gabbuuteetiin jette ani abbaanan kadhadhaa jedha. Argaa jirtaa miti isa wayita kadhaadhaa piree jedheetiin fide nan kadhadhaa jedhe. Garuu asitti ammoo yoo gaafattan jedhe. Siigalee Yesuus ammoo eenyuun kadhata abbaanan kadhadhaa jedhe. Asitti ammoo yoo isin na gaafattanidha. Amma afaan Yesuus yoo gaafattan ani nan godha. Sadii ka'ee dubbisi. Ela pireen kuni dhagee pireen kuni aaskii faana akka tokko ta'e 13 ka'iitii isa jiru dubbisi. Maal jedha 13? 13 irratti illee kan dubbatu isuma kana waan kamiyyuu isin na gaafattaniitiin jette maqaa kiyyaan gaafattanii ani isiniif godhaa ani si waan san isiniif hojjedhaa jedha. Siigalee akka jedhee dubbatee anamma kanaa miti bar an kana simmoon mu bar Yesuus Kiristoos yoo gaafattan Yesuus Kiristoos gochuun hin jiruudha miti.
Gaafachuu jechuun maal jechuudha? Yesuus Kiristoos yeroo takka na dhageeffadhu wabas. Yeroo takka na dhageeffadhu mee walii hubachiisaa deemnaa. Yeroo takka na dhageeffadhu tiin deebistaati. Xayyibi na gaafattee jirtaam yeroo takka na eeggadhu. Yeroo takka na gaafattee jirta bar na gaafattee jirta amma si jalaa fuudhe osoo hin gaafatiin jedhu na gaafattee na dhageeffadhu yeroo takka dhiifama wajjin. Asitti kan inni dubbataa jiru Yesuus Kiristoos yoo waa takka na gaafattanidha. Yoo si waan takka waan akkana nu godhi jettee na gaafattan aboo mee na dhageeffadhu rabbii jedhe. Yeroo takka na dhageeffadhuuti erga sanii ni haasoyta nun iyyisiisimme. Kaleessa irraallee akkanuma godhaatiin ooltaati. Saatii fixuu malee bu'aan tokko bu'aan kan kisi wajjin jiru. Kanaaf bar si wajjin haasa'uun bu'aan qabu jedhee waan dubbadhu saba kana. Yeroo takka dhageeffadhu achi booda na haasawi. Yaada kee hubadhuuti. Yesuus Kiristoos kan dubbate Yesuus barattootaan dubbate. Maal jedhee dubbate? Dura irraa kaasee waa'ee barattoota wajjin wal gaafii gaggeessaatiin ture. Erga sanii maal jedhe? Waanuma isin na gaafattan kamiyyuu maqaa koo yaa waan isin na gaafattanii ani waan sannin godhaa jedheetiin dubbate. Ani erga ol deeme miti kun. Eega ol deeme sun taane waan isin na gaafattan akkana nu godhi barsiisa yoo naan jettan akkana nu godhi Yesuus yoo naan jettan ani waan sannin godhaa jedhe. Waan tokko dhiisu jedhe. Erga sanii maal jedhe? Ani abbaanan kadhadhaa akka isa isin bira dhaabbatu akkan isiniif kennuuf jedhe. Eenyuun abbaanan kadhadhaa jedhe. Kadhaa fi gaafii waan biraati. Gaafii waan gaafattan ani isinii kennaa jedhe. Yesuus Kiristoos osoo jiru yeroo jiru sanitti barattoota isaatiif kennuu hin danda'u jennu nuti. Yesuus Kiristoos waan tokko yoo jedhe gaafatte ni kennaafi. Maqaa isaatiin waan akkana nu godhi barsiisaa yoo jettee waan akkana nu godhi Yesuus yoo jetteeni waan danda'u ni godhaaf inni nuyyuu. Waan jechuu wantoota na kadhadhu yoo jedhanii waan akkana nu godhi yoo jedhaniin hin danda'u jennu nuti. Yesuus kan dubbate isa kana. Erga sanii kadhaa ammoo deebisee waa'ee kadhaatiin wal qabatee maal jedha? Ani abbaanan kadhadhaa jedhe. Yesuus Kiristoos kan kadhatu abbaadha. Si galee macaafni kan dubbatu isa kan malee Yesuus kadhatamuu qabaan jedhu macaafni. Macaafni Yesuus kadhatamuu qaban jedhu ka kadhatamu abbaadha. Waaqayyo abbaa kan jedhamudha. Inni ammoo gaafatamuudha. Gaafatamee jenna waan sanni kennaadha. Kana dubbatame. Eessaa ka futee akka jettan hin beeku. Yalla. Ishee ay dubbattee fixxee aannan dubbataa na dhaggeeffadhu. Amma ati loojikii amma deemteetiin firee fi aaskiin gargaridha jetti. Kadhannaa fi gaafachuu. Ati akka jetteetti anaan yoo na gaafatten jettee fooyyeessite. Ofii kee fooyyeessite jechuudha. Maqaa kootiin jedha. Maqaa kootiin jedha. Ati immoo maqaa isaatiin isa gaafattu osoo hin taane maqaa inni jedhu suni awutariitii yookaan humna akka ta'e hin beekte. Ati bismillaa gaafa jettu yookiin maqaa Allaatiin gaafa jettu dhagaar maqaa Allaatiin jettee waa tokko kan gaafattu Allaadhaanidha. Yesuus Kiristoos asitti kan jedhu maqaa kootiin if you ask anything waan hunda maqaa kootiin yoo gaafattan dhagaarta miti. Anaan yoo gaafattan yoo jedhe personal being yookiin qaamaa waan tuttuqamuun jedhama. Asitti garuu maqaa kootiin waan hunda yoo gaafattanii ani nan hojjedha. Ishi ati ka jette achi waan jiraniidhaa fi yoo Yesuus Kiristoosiin gaafatanii ani isiniin hojjedha jechaa jira jetteetti. Akkas taanaan raajonni baay'ee kaaniiru raajii tokko maqaa kootiin gaafadhaa ani immoo nan hojjedha kan jedhe natti agarsiistaa jechuudha. Maaliif Yesuus Kiristoos raajii qofadha. Dhuguma maqaa isaatiin kadhatee maqaa isaatiin gaafatame raajii deebisee hojjetu natti agarsiistaa jechuudha. Maqaan inni jedhu kun awutariitii miti jetteetta. Gaariidha. Wannan sin jedhu alhamdulillah rabbil alamin amma sirriitti hubattee jirta jedheetii yaada. Waliigalatti alaa kullaa haaliin bakka kanatti Yesuus kan dubbate waan gaafa jiru barattootaan dubbate na gaafadhaatii waan maqaa kiyyaa yoo gaafattanii jettan ani isiniif nan godhaa jedhe waan isin na gaafattan san erga sani ammoo kan inni kadhate eenyudha jedhe macaafni nan hojjedhaa jedhe maal taate isaa afaan Ingiliffaa si dubbiseetiin ture bar. Afaan Ingiliffaa wadi si dubbise san nageen I will do it jedheetiin dubbata. Ani waan san nin hojjedhaa jedheetiin dubbate. Si galee narraa wadhaa sun ta'an afaan Oromootti fideetiin akkasii jedhe san. Afaan Oromoo si mirqaansuudhaaf jecha akkas jedhe malee afaanuma kan birayyuu dhaqiitii dubbadhu waan san nin hojjedhaadha. Yesuus yoo nu kadhadhu jette akkas godhe. Amma garana deebiname. Yesuus Kiristoos nuti maqaadhaan kadhatamuun nu biratti rakkoo guddaadha miti. Islaamummaa keessatti. Fakkeenyaaf amma nam tokko sadarkaa nabiyyi Muhammadin alayhi salaam rabbiin sadarkaa Muhammad biratti qabuun yaa rabbi kana naa godhi yoo jedheetiin kadhate
سيجالي يو كراتين جد توصل جدام شركة دامت ربي توام كون جدام كون سدر كان نبي محمد سبيرك أبانين يا ربي كان أقول يو جدامي توصل جدام توصل حرام أو رجل وجر توصل والنار أجر وجر حديثا نتدعي فجنة ملء أكتجت كان قوتو تنفرنو في ملء نبي محمد عليه الصلاة والسلام كان نبي محمد التركيب مجرى حديث السن الرت علماء قارين سيج يعني قارين مونددا ما الجد حديث نسون نمني سدر كاكيان سدر كان ربي برتك أبون ربي كراتين جد ربي وانني بربادي ساف كنا كان جروجتشو قالوا نتي كنامتي nuti kana miti rakkoon keenya guddaan maqaa yesuusii yoo kadhatame kun tawassula jedhama yesuusiif jedhi na dhageeffadhu yeroo takka yesuusiif jedhiiti waan akkanaa naa godhi yoo jette takka deebii kee fudheera ishee kanarratti ati maaf jidduudha naasoo ita gurbaa tartiiba nu dhoowwita kaleessalee tartiiba na dhoowwita wallahi si baasu jira si baasu jira na dhageeffadhu awwala rabbi moo nabii Muhammad kuma isaaniitu hojjete yeroo takka na dhageeffadhu ترى أول في الجسيسي كليس مرة رايو وني أتي ربجتو كليس الرايو وني سجيب بيف سبب كان أبي كبران سبب نسارة هو بتشور أفزون تاني جل استيقظ مدة ملاف وانا سنجد في نوتي ما كفكين يفهم يسوسي في جديتي يا رب يسوسي في جديتي يسوسي في جديتي صدر كان نبي الله عيسى عليه السلام سبيرتك أبو في جديتي وأنا كان نقول يوجد أمي ربي تقول أتميله نبدأ الشرك إن جد أمون يكون توسل جد حرام جنان مريو قدت سيقالي حرام جنان sigale akkasan nu biratti kun cinqaadha miti yesus kristos takka anna kadhadhaati sini awwaadha jedheen beeku nagaafadha sini hujjadha waan nagaafattan san eegasan inni kan kadhataatiin ture eenyudha waaqayyo kadhataatiin ture fakkeenyaaf amma misaala sii kenna luqaas boqonnaa 12 lakkoofsa boqonnaa 6 lakkoofsa 12 irratti yesus kristos gaaratti ol ba'ee waaqayyoon halkan guutuu kadhachaa bulee jedha waaqayyoon halkan guutuu kadhachaa ture jedha sini galee lammafaadha ammoo bakkuma kanatti hojjechuudha ana abbaanan kadhadhaa isa isin bira dhaabbatu akka inni isiniif kennu jedha yesuustu kadhata gaafa alaazaariin kaasu ati abbaa yeroo hundumaa akka tinaa dhageessu beekaa jedha eenyuun kadhata waaqayyo abbaadha kadhata amma sammoo yesus kiristoosii gaafa yohannis boqonnaa 17 illee maal jedheetiin dubbataa sigalee maal jedheetiin dubbataa yaa abbaa yerichi gaheedhaati ati gara ulfinna kootti na ulfadhu jedhe ulfinna gara ansi biratti uumaa biyya lafaatiin duratti qabu sani ati naaf kennii jedheetiin dubbata eenyuun kadhata rabbiin kadhata yesus kiristoos humna kootii wamaa gochuu hin danda'u jedheetiin ofii isaatii ibseetiin jira ammoo eenyuun kadhata rabbiin kadhatee isarraa argata yeroo hundumaa sin kadhadhaa ati naaf awwaattaa jedha sigalee waaqayyo abbaa jechuun ammoo isa waa hunduma namaaf godhuu danda'u uumaa waa hundumaadha samiif dachiillee ka waa hundaa uume ka dandeettiin isaadha hangana jedhamneedha malee yesus kiristoos macaafa keessa bakka takkattu ani sin kadhadhaan jenne nagaafadha ani siniif kenna jechuun fakkeenyaaf amma ana nagaafadhu sin jedha nagaafadhu si deebisa sin jechuu jira nagaafadhu waan san fakkeenyaaf nabii Muhammadin alayhi salaam wanni kun jira is'aluni jedha nabii rabbi alayhi salaam nagaafadha ati Faatimaadha maal jedhan ati nagaafadhu jedhan ati nagaafadhu waan barbaade siif kennaa jedhan garuu ammoo azaaba rabbi qixaata rabbi sirraa deebisuu hin danda'u jedhan malee sigale nagaafadhu jechuun kun rakkoon qabu yesuusiin dhaqee namni tokko waan akkana nu godhi barsiisa du'aa nu godhi barsiisa maqaan keetiitti dhufne maqaa wanna eenyu kana isinitti dhufne akkana nu godhi jechuun kun rakkoodhaa miti nu biratti islaamtota biratti muslimtota biratti rakkoodhaa miti tawassula jedhama inni kun hatta namni tokko yoo taa'e yaa rabbi sadarkaa Iisaan yookaan Yesuus Kiristoos biratti qabuuf jecha ati waan akkana naa godhi yoo jedhe kun shirkiidhaa miti rabbitti waa makuudhaa miti tawassula jedhama inni kun akkasa siifaa galu yaa Allah bira dabrema lakki birandar bawsoon taane jecha tokko jetteetta ati maqaa nabiyyiitiin gaafa gaafattu Allaatu siif raawwataa jetteetta amma kanatti kadhachuun ni danda'ama Yesuusis kan dubbataa jiru akkasidha jette gaaffii tokko deebii gabaabaa qofa kanan si gaafadhe jechuudha deebii tokko ati rabbii nabii Muhammadiif jedhi yookiin nabiyyii kabajamaaf jedhi akkas naaf godhette maqaa isaaniitiin yoo Allaa kadhatte nabii Muhammaditu raawwata moo Allaatu raawwata ربي تراوتا مالي نبي محمد ميت نبي محمد ميت نبي محمد ميت ربي تراوتا إيش ربي تراوتا يسوع جروا ستي ندعيكا ويكا أيه ربي تراوتا أستي جروا يسوع كريستوس أستي مالجت إسين ماك أكو تينغافا كرتني ربي تراوتا إمو أنا تراوتا جت لا وان سريون غافا تنجد نكدا تنجد نسير لغفت يوكي راجوتا يوكا أكي ربي راوتا يسوس واني دوبته كناو ميتي وان كنا ولين قبطو سنجد مكا كوتين غافا چوني مالكتي وفي كيف ديو بليسو أبا قربان كنا دغاسا إجو وفي كي أما مال جد أني وان سنجد جيرو وان يسوس دوبته أني كنا ميتي كاتنا غافا تيرا غافي إيرو تكو قربان دغافت دو كليسا سكان مساتي بتاعتين تولد
Ani afaan Oromoon dubbadhu hubachuu kan hin dandeenye na wajjin haasa'uudhaaf hin dhufin. Rabbii kan keetii jedhi. Afaan Oromoon dubbadhu haasa'i. Wannan siin jedhe akkasidhaa miti. Awwal Irra sii deebi'a. Adominam faalaasii dhiisi. Adominam faalaasii dhiisi. Yeroo takka na dhageeffadhu ayyee. Yeroo takka na dhageeffadhuuti. Yesuus Kiristoos akkas jedhamti. Mee gurbaa na dhageeffadhu rabbii jedhiti. Dhaggeeffannee ani awwal maaliif amma na dhagee jirta? Tolee siin jedhee irra deebi'ee siif ibsa yeroo takka na dhageeffadhu. Indoo gongorte jecha an dubbadhe qajeelteen qaban sirri dhageeffadhu. No naaf hin jaani koo dhagee bar. Aboo gurbaan maal ta'e kunsa? Nabaasii bakka nabaasii balaan jiru nabaasii rakkoon qabu waan nabaasii. Yeroo takka na dhageeffadhuutiin baata yeroo takka. Nabii Muhammadii yoo kadhatte Allahan irraa hawwataa na jette. Tolee Adaraa rabbii kan keetiidhaan na dhageeffadhu gurbaa. Adaraa rabbii kan keetii. Haasee mee awwal haasee. Ani kasii deebise waa'een tawassulaadha waa'ee maqaa namaatiin kadhachuun kan sii deebise waa'ee hadiisa irratti. Nabi Muhammad alayhi wasallam akkana jedhanii hadiisa kana ulamaa'in sayyee jedhan jiru da'iifa ka jedhanii jiru siin jedhe takka. Yesuusii wal qabatee ammoo macaafa keessatti waa'ee Yesuusii wal qabatee Yesuus waan kanaa miti kan dubbate nu biratti siif ibseen sun. Macaafa keessa kan jiru ammoo waan kanaan waliin qabatu siin jedhe. Yesuus kan jedhe nagaafadhaa koottaati nagaafadhaati ani waan isin nagaafatan san hojjedhaa. Eenyuun jedhe barattootaan jedhe. Ani samii bahee gaafa jedhe na kadhadhaan jeen. Yeroo masan achi as deebii maal jedhe Yesuus ana abbaanan kadhadhaa jedhe dubbate. Inni rabbiin kadhataa Rabbiin nu kadhadhu jedhaati nagaafadhaadha malee Rabbiin nu kadhadhu jedhaadhaadha malee yoo isin Rabbiin nu kadhadhu jedhe Rabbiin nu kadhadhu naan jettan yoo waan kana nu godhe naan jettani ani nan godhaa jedhe malee Yesuus Kiristoosi na kadhadhaan jenne tasuma taate. Waan kana yuunaaso hin eeyyuun afaan Oromootu macaafa kan kee ka afaan Oromootu akkas godhee jijjiire malee macaafota kaawwan laal guutuu isaatu. Yesuus waan nagaafattan ani nan godhaa jedhe malee tasuma taate na kadhadhaan jenne waan kadhaati waliin qabatu wanni Yesuus dubbate siin jedhe afaan Oromoodhaan beektaami. Kan Yesuus irratti miti waa'ee maqaadhaan kadhachuudha kan siif ibseen. Kan Yesuus waan sanii walii ilaallatu siin jedhe. Fidhee barani koo fakkeenya kee fudhee bar fakkeenya koo waliin ilaallatu taanaan kaasuu dhiisu. Fakkeenya keetiin sii deemnaanii lakki akkas jechuu miteettee as deebite. Kan kootiin immoo aski maqaa inni jedhu suni maqaa kootiin kadhadha maqaa kootiin gaafadha yoo isini waanuma kamiyyuu maqaa kootiin kadhadha gaafattanii isa Ingiliffaraa daarektiroo siiknu waanuma kamiyyuu isin maqaa kootiin yoo gaafattanii ani nan raawwadha ani nan hojjedhaa jedhee tole isa yuutii fudhee baran ati akka jettetti maqaa fakkeenya fudheetiin sii deemnaanii lakkii isa sanaa miti jettee yaada biraa kaastee maqaa Nabii Muhammadiitiin isuma loojikii amma jetteen yoo deemne maqaa qulqullootaan yookiin akkasiitiin gaafati gaafattu akkas naaf godhi yaa Allah jettee gaafati maqaa isaaniitiin gaafattu Allahatu raawwataa jette. Maqaa makootiin sun ka islaamu maalatee hoona walitti hin makin wal keessa raawwate jette ani jedhee of waamaa Mee islaamu maaf hoona walitti hin makinati macaafuma kan keellatti deebiiti. Sun taanaan na dhageessaa harkaa situ kaase obboleessoo situ kaasee bar siti kaasee loojikeetti deemteen si deebisnaani kun kan islaamummaadhaa kun akkasiidhaan jedhe. Mee mucaa baradhuuti kootu ayyee mee galatoomiiti baradhuuti kootu waan na jedhiiti baradhuuti kootu xiqqoosiidha. Ani kasiin jechuu jiru waan si wajjin haasa'uu jiru ani duratti illee qura'aana qofarra islaamummaa qofarra nageeffadhu. Islaamummaarra nagaafadhu jennaan situ didee macaafa kan kee keessa seeni. Erga sani ammoo yoo macaafa kan kee keessa wajjin seene si wajjin haasa'u achii utaaltee galana seenta. Gada si qabatan hin qabdu. Waan gootu mee ati yeroo haasa'utu dura islaamummaallee hubadhu akkasumallee macaafa waan an dubbadhu sirriitti hubadhu afaan Oromootiin. Macaafa irratti kan jiru an si gaafadhame akkanumatti waan macaafa kan kee si gaafadha. Yesuus Kiristoos na kadhadhaati yoo an deemeetiin jedhe dhageeffadhu. Na dhageeffadhu mee ani na kadhadhaa isiniif awwaadha jedhee jira Yesuus Kiristoos. Dubbatee jira waan hundumaa maqaa kootii yoo raawwattanii abbaan ulfina argatuudhaaf ani nan raawwadhaa jedheera 13 kaase. Gaariidha hayyee amma ati akka isa jiru Yesuus yeroo takka akkas hin jenne ani yeroo takka waan sin jedhe Yesuus na kadhadhaati isiniif awwaadha jedhee jira. If deebiseen jira bar. Naa deebisirra deebiiti. Dubaraati siif baasuu nan danda'a. Yesuus Kiristoos maal akka jedhe siif deebisee nagaama akka jedhe Yesuus Kiristoos isin waan hundumaa jedha
isin waan hundumaa maqaa kootiin yoo kadhattanii annan raawwadhaa jedha. Kanammoo kanan kun afaan Oromootu jedha. Afaan Oromoodhaa dhiisisan sitti mul'isee jiraan. Anatu raawwataa jedha. Masarati iyyuu sirriidhaa miti jedhee jira kana dhiisme kana. Ingiliffisaa if you ask wala gaafattanii. Aboo gurbaa afaan Oromoo wala beektaati geeffi dabaabaan kana dubbisnee jirra. Kadhattanii jennaan. Aboo namichaan nama yeroo takka na dhageeffadhu rabbii kan keeti jedhi. Afaan dubbifnee kaane waa hunda isaatu yeroo takka. Yesuus Kiristoos na kadhadhaa isiniif awwaadha jedhee jira. Miti naan jedhe yeroo takka. Siif jedhee nan raawwadha jedhee jira. Kan inni raawwatu immoo waan dhageef. Tayyib. Yesuus Kiristoos namaaf awwaataa jechuu. Kan si dhibu gaariidha. Yeroo takka gurbaa inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Waan biraan baasin asumatti dhaabannu yeroo takka Yesuus Kiristoos namaaf awwaataa jechuu akka jechaa jirtutti. Yesuus Kiristoos nan raawwadhaa jedhe waan dhageef raawwatamti. Ati osoo waan dhagein maqaa keetiif waan kadhatame osoo hin dhagein. Inni dhagaa silaalles yeroo san hin dhagaa yeroo jedhu lafa jedhu sawwata dubbatu san inuma dhagaa hayyee gaariidha. Hayyee eega sani ammoo Yohaannis Maatewos Yohaannis kana keessatti ana abbaanan kadhadha. Asitti yeroo lafa jiru hin jedhu. Inni kan dubbate boo gurbaa ka macaafa keessatti akkasii macaafa keessatti mul'isaati. Yeroo takka mee si mul'isa anatu si mul'isa qoy. Namni sitti haasa'utti hin jiru Yesuus waan kan kedhanaa soine kan wajjin haasa'u jiru barattoota isaati. Siin waliin yuun qabatu macaafni kan kee maal jedhe si fakkaate Yesuus itti dhufee barattoota isaatiin jedha. Barattoota isaatiin. Akkas taanaan quraanni Muhammad Rabu'ee siin ilaallatu jechuudha. Gurbaa akkasii miti ani kaasa'u jiru macaafa kan kee keessatti. Anaaf fakkeenyaatuuf Yesuus Kiristoos akkasiin yeroo takka rabbii jedhee gurbaa. Aboo si buusu mo'atii qajeelfina wajjin haasa'ita. Barattoota isaatiin. Tayyib. Wanna goona in buusaani inshallah. Wannaani haarawaa beektaa barattoota isaatiin akkana jedhe isin ilaallatu. Mee bakka tana ilaali sirriitti. Ana abbaanan kadhadhaa jedha. Fudhee ilaalaan jira. Boorsaaf kitaaba irratti hin barreeffamu tole. Dubbisaan jira. Ani abbaanan kadhadhaa jedha. Dubbisee argee bara ani san argines hin jenne nan beekaa bar kutaasan. Kutaanis gaafadhe kana nan beeka bar kuticha hunda isaa nan beeka. Kanaafuu ani abbaanan kadhadhaa jedha. Yeroo takka. Abbaanan kadhadhaa jedha. Eenyutu rabbiin kadha eenyutu abbaa kadhata. Yesuus Kiristoos tu abbaatiin kadhata. Maal ta'e? Maaf kadhata. Inni waaqa naan jettee miti amma inni kadhata. Inni namaaf awwaata naan jette maaf kadhata. Tiifi meen jira bar Yesuus Kiristoos qaamaan deddeebi'aa miti fooniin deddeebi'aa jira. At the same time waaqayyummaa qaba. Abbaa isiniif nan kadhadhaa inni immoo hafuura isiniif hin kennaa jedha. Amma asitti lakkoofsa 14 irratti nama waaqa ta'eeti asirratti nama ta'e amma deebi'ee duuba deebi'eeyyuu ajaa'iba bar. Sekendi matakkatti daqiiqa sekendi makana keessatti daqiiqa lakkoofsa 14 irratti waaqaati amma asitti nama ta'e. Awwal ajaa'iban qabu kun. Jijjiiramee sin jenneen Yesuus Kiristoos ani sinii waaqayyoon nan kadhadhaa inni immoo hafuura isin bira jiraatu sin jajjabeessu isiniif hin kenna gaafee eeyyee kadhateera Yesuus Kiristoos masiidha akkasuma Yesuus maaf kadhatee waaqaadha waaqa jetteeti maaf kadhatee kanaaf taanaani maaf kadhatee sin jedhe eega waaqa ta'e maaf kadhate Tiifimaan jira Yesuus Kiristoos isiniif hin kadhadhaa jedha malee ofiif hin kadhadha hin jenne iddoo kanatti yoo loojikii akkasiin deemte ta'e jechuudha. Abbaanan kadhadhaa ka jedhu siin jedhan maaf kadhata abbaa barbaade waa kadhatu. Maaliif kadhate eega waaqa ta'e siin jedhe waaqni hin kadhata. Abbaa kutaa kanatti kan inni kadhataa jiru abbaa inni kan inni kadhataa jiru dubbataa bar inni bara baraan isin bira haa jiraatuuf harquba kee kaasi kan biraa kan isinii dubbatu isiniif hin kennaa jedhaa bar kan inni kadhataa jiru. Isaan bira akka jiraatuudhaa fi hafuurri isaan jajjabeessu isaan bira akka jiraatuudhaa. Maaf kadhate waaqni kadhataa siin jedhe abbaanan kadhadhaa jedhe waaqatu wal kadhataa. Waaqni wal kadhata moo waaqatu kadhata? Maaf kadhate maaliif akka kadhate siif himee bar abbaan bara baraan akka isaan bira jiraatuu fi awwal osoo si deebisu maaf kadhate na ittaa deebiste. Kanuma siin jedhe maaliif kadhate siin jedhe abba eega waaqa ta'e maaf kadhate?
siif himaan jira Iyesuus Kiristoosii masiidha masummaa isaatiin namadha. As the same time Iyesuus Kiristoos waaqadha waan hundumaa isin maqaa kootiin raawwattan. Eessa keessa kutti wata kadhatu kana? Ani nan raawwadha jedhee jira. Eenyudha inni? Waaqummaa isa kaayee kadhatee wata kadhatu. Waaqummaa isa kaayee kadhatee wata kadhatu kan. Waaqummaan isaa eessa jirti? Maal jecha? Waaqummaan isaa eessa keessaa kuttee siin jedhe waaqummaan keessaa baate. Tayyib eega waaqa ta'e maaf kadhataree? Waaqni hin kadhataa dur. Baatee osoo hin taane na dhaggeeffadhu. Baatee osoo hin taane sin gaafadha. Ati amma afaan Oromoo haasaa jirta. Ajaa'iba wallahi. Lakkoofsa 14 irratti waaqa naan jedhu wata ani hiika himuu fi hin ta'u naan jedha. Amma asitti ammoo namaa naan jedha. Hayyee galatoomiiti inshaallah nama biraatti carraa kenninuume. Yeroo takka. Baradhuuti kottu. Kaleessa bar mallattoo raajeffannaadhaan maaliif fayyadame macaafa kana keessa jennaan macaafni kun waan raajeffannaadhaan majalqabe raajeffannaa himuu dideetiin ijibbaadhe dhise. Ingilifee hiiki jennee kaan itti finne akhiratti naazleeti goone kan hunda waakkate sa'aatii baay'ee nurraa fide. Waa baradhu gattaa'iti. Isin galee waa gattaa'iti baradhuuti ergeessanidha kottu akkasitu gaariidha siif. Dabalataan amma fakkeenyaaf waan kanaan wal qabateeti Yesuus Kiristoos yoo waaqa ta'e yoo inni kana maaf awwaatu taate maaf kadhata inni gaafii qallaalidha. Gaafii qallaalidha kun. Yesuus Kiristoos yoo waaqa ta'e maaf kadhata? Eega waaqa ta'e waaqni hin kadhata. Waaqni halkan guutuu waaqayyoon kadhachaa bulee jedha. Waaqni hin kadhata dur waaqni hin kadhatu. Yoo waaqni kadhatu taate ammoo dubbiin akka malee baddeetiin jirti isin galee. Dubbiin akka malee baddeetiin jirti. Dabalataan macaafa keessan dubbisaati ergesanii kottaa. Tayyib fiqee eenyutu dura seenee jira. Asumatti dhugaa jettan. Carraa kennaafi. Eenyuun leensaadha? Rooma. Hayyaa sooftu. Singaris dhufeera. Rooma dubbadhu ayyee. Dubbii dhugaasti dubbataa ture awwalee baay'isa gooteetu dhaggeeffatte dubbii dhugaa ture. Dubbii dhugaa ture. Yeroo takka mee mucayyoodhaaf kan kennine isin haa dubbattu yeroo takka obsi. Dubbii sirrii sitti haasaa ture dhaggeeffataan ture. Gurbaa yeroo takka obsime. Obsi yoo isin jedhe obsi kaate. Rooma dubbadhu ayyee. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muslimaa isaa? Ani Muslim alhamdulillah. Jechuun gaafii isaaniin isin waqtii malee maradeen qabu jechi kiyyaan isinumatu natti ulfaate jechuun itti iyyaa ooltanii isinirraan fudhatu yoo madhiistanuu jecha maaf isaanumatti iyyuu kanaa lafa mormanii namarraan fudhatanii. Sanumaaf yoo balleessa kana okolcha yoo namarraan fudhatanii nama dhaggeeffatanii eega itti duucheetanii jedhe kan itti amanan rabbiin ta'ee mukattuu amanu abbaanii irraa gaafatu rabbii isaan eega namallee rabbi godhanii isin yoo dhiistanii yoo ani gizee baay'ee isin argaa afaan asirratti isin gogaa isin zajaa teessan rabbi addunyaa kanarratti isin haa kafalu yoo dhiistan eega ol isin muramaa turan namni wal jala taree jechuudha hojii ofii hojjeta isin immoo rabbii keessaniif jettanii dhugaa jirtu dubbachuu kana nutti dhiisi Rooma teenya inshaallah numatti dhiisi inshaallah ati dandeessu waan gootu nabiyyi Muhammad alayhi salatu wassalaam osoo akka ati jettu kana taate bartaanii qixxaa nyaatan ture biyya ofiidha taanii nagaan rabbiin subhaanahu wa ta'ala gabbayti dubbadhu jedheen wa anzir ashiirataka al-aqrabiin yeroo takka gurbaa kun gurbaan maal rabbashasa ummata tartiiba qabee turte seenisa wannaani ummata tartiiba qabee turte seenu jira yeroo takka obsaa yoo obsaa isiniin jedhan mee singilatillee obsi fiqeellatillee obsi abboo si buusamoo ni obsita waa tokko dubbatee buuf barbaadaa yeroo ni buutamee yeroo takka mee anaa dubbadhuti obsime namaaf dhaggeeffadhu mucayyoo dhaggeeffadhu miyuutii godhadhu ilaaha laa hayya gaariidha osoo akka jettu taateeti sila nabiyyu Muhammad alayhi salaatu wassalaam qaata
biyya ofiidhaa wanni isaan baaniif hin jiru. Osoo akka isaati jettu kana taateeti wanni mormii jedhamuyyuu hin jiru. Sigalee. Laakiin Nabii Rabbiidha alayhi salaatu wassalaam kufriin dachee kanarraa habadduudhaaf jecha kufriin haa hir'atuuf jecha biyyaallee adhatamanii arrabsamanii waan maal godhamanii dadhabanii itti garan beelawee akka nuti ammas teenyee ittiin keekii nyaataatiin haasofnu kanaayyuu miti. Nuti teenyee bar ruuza nyaataa foon nyaataatiin haasofnu kanaa miti. Nabii Rabbiidha alayhi salaatu wassalaam garaa isaanii dhakaadhaan hidhataniiti yaamsa Rabbii dhageessaatiin turan. Teenyatuun xiqqoodha. Teenyatuun xiqqoodha. Maaliif hin dhiifne maaliif dhiisan? Maaliif Rabbiin maaliif nu ajaje qofa? Nabii Rabbii alayhi salaam jaahidul mushrikiina bi amwaalikum anfusikum wa alsinatikum ja'an. Maaliif Rabbiin nu ajaje qofa? Dabalataan nuti karaa ittiin da'awaa goonu sirreeffachuma malee callisuun sirreedha miti dadhabne jedhani. Dabalataan ammas ammoo ati namoota kana wajjin maaliif mataa isin dhukkuba maali? Kana wajjin mataan dhukkubsannee nuti kanaa miti ka ilaallu ijoollee jala teessee dhageeffattu. Namni 800 kana keessa yookaan namni 500 yoo osoo ta'eeti namni 50 kan ta'u ijoollee kiristaanaati. Namni 100 kan ta'u ijoollee kiristaanaati. Dhufanii dhageeffatan. Namni hundi dhakaa mataan duudaadhaa miti sigalee nama mataan banaattu jira. Sigalee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala guyyaa tokko jagalcheetii fi ergasanii ammoo islaamummaa qabatan. Ijoolleen islaamummaa qabatte kun akkanuma calliftee lafaa kaateetuma akkanumatti islaamummaa qabattee miti. Waa hubataa waa dubbatan dhagahaa akkasumatti dhufaniitiin islaamummaa qabatan. Sigalee akkas kana dhiisati yoo dandeesse jala taa'i taabu godhi sheer godhi yoo dandeesse yoo dadhabde ammoo yoo mataan si dhukkube taa'iti rafi ofirraa cufiiti mubaala ofirraa. Birraa fi ofirraa akkas gaariidha inshallah. Tan akkas siin jedhaa tan akkas